akkaataa misinjara irratti namoonni isin beekanii fi kan isin hin beeknellee isinitti bilbilanii biis isin godhan salphumatti aappii tokkollee osoo hin fayyadamin ofirraa itti dhoowwuu dandeessan. Akkasumallee misinjarri keessa yeroo namni isiniif dawwale yoo isinitti bu'uu dide haala kamiin akka sirreeffattanii fi namnillee akka isinitti hin dawwalle isin qofaatu namaaf dawwala jechuudha. Otoo online jirtanuu jechuudha isin namaanii dawwaltan namni akka isiniif hin dawwalle godhuu ni dandeessan jechuudha salphumatti. Nagallee hin daganne akkam nagaa jirtu baga irra deebin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Akkasumallee gama peejii Facebookaatiin Oxygen Media Network follow gochuun maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Amma kallattimaan karaa barumsaa isin dabarsa. Nafaana bu'aa. Hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jira. Akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale namoota gara Facebookaatiin dhufanii misinjara irratti yeroo hojii keessanii isin jeeqan jechuudha. Otoo mataa isin hin dhukkubsin jechuudha. Salphumatti akkamitti akka itti furraa guruu dandeessan namoota barbaadan isin qofaatu dawwalaaf jechuudha. Kanan isin argisiisa hanga dhumatti nafaana tura. Kana sirreeffatu hordoftoota kiyya aappii tokkollee isin hin barbaachisu jechuudha. Karaa lamaan sirreeffatuu dandeessan karaa lamaaniinuu isinin argisiisa jechuudha. Isa tokkoffaa eessan sirreeffannaa seetingii bilbila keenya keessa seenne sirreeffannaa jechuudha. Seetingeen isa kana yeroo tokkoof keessa seentu. Sana booda seetingeen haala kanaan fuula kana qabatee nuuf dhufa jechuudha. Suuta jettanii ol harkistanii maal barbaaddatu jechuudha. Hordoftoota kiyya jala kanatti gadi buutanii aappis bakka jedhu kana barbaaddu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Bilbilli nama hundaatu ni qaba jechuudha. Kana iPhone ta'e akkasumallee Android ta'e Huawei ta'e jechuudha. Bilbilli kamiyyuu ni qaba jechuudha. Samsung illee yoo ta'e jechuudha. Kana hin qabnellee yoo jiraate karaa salphaan akkamitti akka sirreeffatan viidiyoo gara boodarratti kan isinitti argisiisu ta'a jechuudha. Tole eega inni haala kanaaf nuuf dhufe asirratti gadi buutanii jechuudha. Isa lammaffaa kanarratti manage apps ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootuu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Aappiileen isin bilbila keessaa qabdan kan itti fayyadamtan hundumtu jechuudha. Haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Kanaafuu isin amma kan barbaadan messengeraa jechuudha. Messengeraa kanarra yeroo tokkoof kilik gootanii jechuudha. Guutummaan guututu jechuudha. Namoota isinitti dawwalu hundaa'u nama isin eeyyama kennitaniif qofaatu isiniif dawwaluu danda'a. Akkasumallee isin qofatu namaaf dawwaluu danda'a jechuudha. Garuu isin online jirtanii jechuudha. Kanaafuu akkamitti mee osoo online illee hin cufatin akkamitti akka itti ofirraa dhoowwuu dandeessan waliin ilaallaa jechuudha. Bal'inaan messengeraa irratti ni cuqaasna yeroo tokkoof. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Yeroo inni haala kanaan isiniif dhufe hordoftoota kiyya asirratti gadi buutanii maal gootu app permissions bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Amma namoota isinitti dawwalu ifirraa ugguruuf deemtanii jechuudha hanga isin dawwaltaniifittu jechuudha. Kanaafuu maal gootan asirratti gadi buutanii hordoftoota kiyya foon bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Amma kiyya jechuudha namni natti dawwaluu hin danda'u jechuudha. Already amma namni tokkollee natti dawwaluu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu permission isaa irraa kaastan jechuudha. Kan olii kana allahu ka jedhu kanarra yoo keessan namoonni kamiyyuu isinitti dawwalaa jechuudha. Kan isin eeyyama kennitanii fi kan isin eeyyama hin kenniniif illee hundumtuu isinitti dawwalaa jechuudha. Kanaafuu maal gootan allahu irraa kaastanii dee ka jedhu kan gadii kanarra danii ka jedhu kanarra kaayyattu jechuudha. Namma deenni irra kaadheetiin jira jechuudha. Kanaafuu of duuba deebitu jechuudha. Akkasumallee namoota sagalee yookaan rikoordi adda addaa isinitti erguun isin jeeqe jechuudha. Maal gootu jechuudha. Makiraafoon bakka jedhu kanarra yeroo tokkoof irratti cuqaastu jechuudha. Sana booda isa kanallee kan gadii kanarra kaayyattu jechuudha. Yookaan keessan fakkeenyaaf doonti allahu ka jedhu isiniif fiduu danda'a jechuudha. Kiyyamoo malamaan kana naaf fidee jechuudha. Keessan doonti allahu ka jedhu yoo isiniif fide doonti allahu ka jedhu irra kaayyattu jechuudha. Allahu ka jedhu kanarra yoo keessan namni waan barbaade sagalee barbaade isiniif erguu danda'a jechuudha. Rikoordii barbaade isinitti qabuu danda'a jechuudha namoonni kamiyyuu. So kanaafuu maal gootan jechuudha yoo akkuma kiyyaa kanatti qabaate jechuudha den ka jedhu kanarra kaayyattu jechuudha. Allahu irraa kaastanii jechuudha den ka jedhu kanarratti gadi buufattanii kanarraan kaa'aa jechuudha. Numa danni irra kaa'eetiin jira jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu of duuba deebitan namni tokkollee sagalee isinitti qabu yookaan rikoordii isiniif erguu hin danda'u jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu bakka kaameeraa kanarrallee dhuftanii namoota viidiyoo adda addaatiin kan isinitti dawwalu jechuudha. Maal gootan jechuudha asirratti gadi buutanii deeni ka jedhu kanarra kaayyattu jechuudha. Doonti allahu ka jedhullee yoo qabaate doonti allahu irra kaa'atanii jechuudha. Salphumatti haala kanaan sirreeffatuu dandeessanii jechuudha. Karaa isa lammaffaa akkamitti akka itti sirreeffatanillee isin argisiisa namoonni bilbilli keessa seetingii kana hin qabne jechuudha.
namoonni bilbilli keessa seetengee kana hin qabne misinjeruma keessan kanarra dhuftanii sakandii takkaaf quba keessaniin akkanatti gadi qabdanii jechuudha. Sana booda maal gootanii app info bakka jedhu kanarratti ni cuqaastuu jechuudha. Sana booda ni eegganna manni nuuf banamu sana booda haala kanaan nuuf banama jechuudha. Kun amma nuuf banamee jira jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafu bakka reefuun tanaasan kun haala kanaan nuuf fidee jira jechuudha. Permission bakka jedhu kanarratti yeroo tokko kilik gootu jechuudha. Haaluma naan amma kan bilbila kaanii irratti isin argisiise saniin jechuudha hordoftoota kiyya hunda isaatu foon ka jedhu kanarrallee cuqaastanii isa den ka jedhu kan gadii kanarra kaayyattu jechuudha. Allaw irraa kaaftanii jechuudha. Kaameeraallee akkasumatti jechuudha allaw irraa kaaftanii den ka jedhu irra kaayyattu jechuudha. Akkasumallee makaraafoonallee jechuudha sagaleen adda addaa akkasinitti hin ergamneef jechuudha. Haaluma kanaan jechuudha allaw irraa kaaftanii den ka jedhu kanarra kaayyattu jechuudha. Akkasumallee isteeppii isa dhumaa jechuudha namni kamiyyuu haala kanaan sirreeffattan sagalee isinitti erguu hin danda'u isinitti illee dawwaluu hin danda'u. Akkasuma immoo wanti inni isiniif erge sun miiseejiin yookaan notification akka isinitti seenuuf akka isinitti hin seenne illee yoo barbaaddan maal gootan jechuudha. Asirra dhuftanii jechuudha another permission ka jedhu kanarra yeroo tokkoof kilik gootanii jechuudha. Sana booda haala kanaan isinii dhufa dhuma irratti gadi buutanii permanent notification ka jedhu kanarratti cuqaastanii jechuudha. Maal gootanii haala kanaan isiniif dhufa isin maal gootan jechuudha kan olii kanarra kaayattu jechuudha. Amma akkuma argitan always allow ka jedhu kanarra yoo jiraate kan olii kanarratti ol deebiftanii deeny ka jedhu kanarra kaayattu jechuudha. Sana booda haala kanaan x isinitti argisiisa notification nama sanillee tasuma isin bira ga'uu hin danda'u jechuudha hordoftoota kiyya. Haala kanaan jechuudha sirreeffatu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf akka namni isiniif dawwalu yoo kan barbaadan ta'e jechuudha namoonni fakkeenyaaf yeroo online banatu barbaadan rakkoo adda addaatiif akkana gootanii jechuudha namni messenger irratti isin barbaadaa jiraate yoo messenger irraa yeroodhaaf buutanii jechuudha deebitanii online irratti deebuu barbaadan akka namni kamiyyuu isiniif dawwalu barbaadan jechuudha maal gootanii setting ma keessa seentanii jechuudha yookaan bakkuma nama isinitti argisiise kana seentanii maal gootan jechuudha app permission bakka jedhu irra ni cuqaastanii jechuudha. Sana booda asirratti gadi buutanii phone bakka jedhu kanarratti cuqaastanii jechuudha allow ka jedhu kanarra kaatan yookaan jechuudha maal isiniin jedha keessan bilbilli fakkeenyaaf bilbilli hundinuu tokko miti waan ta'eef isinitti himaa jira jechuudha. Always allow ka jedhu irra kaayyattu jechuudha kiyyamma allow qaba. Allow ka jedhu kanarra kaayatiin eeyyama itti kenna. Namoonni bilbilli keessan namni isiniif maaliif messenger irratti nuuf hin dawwalle messenger namni nama biraanii waama isin bira sagalee sun hin ga'u rakkoon kana jechuudha. Kanaafuu isin maal gootan yeroo akkasiisa setting keessa seentaniituma apps bakka jedhu irra cuqaastanii sana booda jechuudha haala kanaan yeroo inni isin fide app permission irra eega cuqaastan boodan phone ka jedhu kana cuqaastanii allow irra kaa'attanii jechuudha. Akkasumallee sagalee namni isiniif erge yoo isin bira ga'uu baate qilleensa irratti isin jala afaa jiraate messenger keessatti asuma dhuftanii bakkuma isin argisiise kanaan deemtanii jechuudha karaa phone bakka jedhu kanarratti cuqaastanii allow irra kaayattan keessa yoo allow hin qabaanne kunillee jechuudha always allow ka jedhu irra ni kaa'attu jechuudha kiyyamma allow qaba allow irra kaa'attanii jechuudha. Haala kanaan jechuudha sirreeffattanii messenger keessa akka sagaleen namaa isin bira hin geenyeef akkasumallee kan namni dawwalee isin hin arganne haala kanaan sirreeffattu kan namni dawwalee biis isin godhellee haala kanaan akka sirreeffattan abdiin qaba jechuudha hordoftoota kiyya. Barnoota nama hundaa'u barbaachisu jechuudha. Namoonni baay'een jechuudha yeroo online irraa baddan torban tokko fa'aa online irraa badame jechuudha namoonni adda addaa itti dawwaluun jechuudha biis godhaa yeroo immoo bilbila bane bilbilli isaa jechuudha sagalee messengeraatiin jechuudha qiliwiin itti jedhuun jechuudha biis ta'ee bilbila fa'aa nama ofirraa cufuutu jira jechuudha. Akkasumallee app messengeraa kanaa kan dileet ofirraa godhuutu jira jechuudha. Teknoolojii waan hundaayyuu salphisee jira. Salphumatti haala kanaan abbaa barbaadan jechuudha eeyyama kennitaniif zaa barbaadanitti immoo akka online irratti deebitaniif online irraa baddan godhatu ni dandeessu jechuudha. Barnoota kana qofaa miti barnoota kana wal fakkaatu baay'eetu jira jechuudha. Bal'inaan kan waliin barannu ta'a jechuudha hordoftoota kiyya gara fuulduratti akkasinitti tolullee abdiin qaba jechuudha. Egaan hordoftoota kiyya kabajamoo baroomsa irra isiniif qabadee dhufelleen jalqabaa kaafnee kan hangammatti waliin ilaalle kan akka isin gammachiisuuf akka warraa barattanillee abdiin qaba. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala kana subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha viidiyoon dabalataan nama hunda dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notification irra keessanii hordofuu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoo yoo isinitti tole like godhaa hiriyoota keessaniif share waliif godhuu hin dagatinaa akka namoota baay'ee bira ga'uuf bakka viidiyoo keenyarraa isiniif hin galin komentii jalatti nuuf barreessaa isiniin jenna. Akkasumallee gara peejii Facebook Oxygen Media Network
tin kan nu hordofaa jirtanillee jechuudha watch now bakka jedhu cuqaasuun gara YouTube keenya dhuftanii baratu hin dagatina videoon kun gara page sanilleetiin isiniif darba waan ta'eef hordoftoota kiyya akkasumallee namoonni haaraa taatan follow gochuudhaan gara maatii keenya dabalamuu hin dagatina isiniin jenna page keenyallee share waliif gochuu hin dagatina isiniin jenna hordoftoota kiyya akkasumallee barnoonni YouTube eegaluuf deema jechuudha bar 2024 akkuma seeneen kallattiin kan isiniif eegalu ta jechuudha hordoftoota kiyya namoonni fedha YouTube baratu barbaadan jechuudha channel kana subscribe gochuun abdii guutuun nu eegaa jechuudha hordoftoota kiyya video quality olaanaan full HD kan waraabame jechuudha kaamera qulqullina olaanaa qabuun jechuudha akka nama hundaaf galutti qooqa nama hundaaf galuun kan waraabame asirratti akka isiniif dhiyeessinu abdii guutuu qabna jechuudha kanaafuu sagalee keenya kanallee share godhaati waliif raabsa bakka hundaan gaa isiniin jenna video narraaf qopheeffadhe lana sumarratti xumurama video itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha